Let's start. Waan baratamerraatiin adda yeroo baay'ee wantoonni booksii keessa jiranirraatiin yookiin waan guyyaadhaa gara guyyaatti godhamurraatiin adda gaafa hojjennu kun waan baratamerraatiin addadha ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu barbaanne maal jenna? Against the grain. Against the grain. Against the grain. Say it with me. Against the grain. Good. Against the grain. Against the grain jechuun maal jechuudha? Waan baratamerraatiin addadha. Kun waan kaleessa engedda beekamuutiin adda jechaa jirra jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin waan baratame yookiin waan beekamurraatiin adda jechuu barbaanne maal jenna? Against the grain. Against the grain. Against the grain. Great. Great. Akka kana jenna jechuudha. So amma fakkeenyaaf inni yeroo hundumaa waan baratame yookiis immoo waan beekamu tokkorraatiin adda hojjeta jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin prepositional phrase amma kana fayyadamne maal jenna? He always did against the grain. 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 Kana jechuun waan baratamerraa waan beekamurraa waan ture tokkorraatii adda hojjeta jechaa jirra jechuudha. Good. Are you with me so far? Do you have any question? No. Is it clear? Yes. Yeah. Thank you. Inni kabiraan isuma kana fayyadamnee maaloo bifa addaatiin yaali. Bifa addaa, bifa hin baratamneetiin yaali jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Please try against the grain. Please try against the grain jenna jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin maaloo bifa addaan yaali, bifa hin baratamneetiin yaali jechuu yoo barbaanne maal jenna? Please try against the grain. Please try against the grain. Say it with me. Please try against the grain. Good. Akka kana yoo jenne maalichaa jira jechuudha? Maaloo bifa addaan yaali, bifa biraatiin yaali jechaa jirra jechuudha. Good. So mee hundumti keessan immoo nuyi yeroo kamiyyuu bifa hin baratamneen hojjenna, bifa addaan hojjenna. Nuyi yoomiyyuu taanaan bifa addaan, bifa hin baratamneen hojjenna jechuu yoo barbaanne maal akka jennu comment jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Good. Oral English. Your number one choice. Inni kabiraan immoo prepositional phrasing kan nuyi har'a ilaallu in a nutshell ka jedhudha. Inni kun immoo maal jechuudha? Gabaabsuutiin yookiis walii galatti yookiis immoo gabaabsuutiin waan tokko ibsii yookiis immoo waan tokko kana godhii ni jenna yeroo baay'ee. So phrasii kana fayyadamuutiin maal jechuu dandeenya? In a nutshell. In a nutshell. In a nutshell. Say it with me. In a nutshell. Good. Say it with me. In a nutshell. Great. In a nutshell jechuun maal jechuudha? Gabaabsuutiin yookiis immoo walii galatti bifa gabaabaatiin waan amma jechaa turte kana ibsi jechuu barbaanne prepositional phrase kana fayyadamuutiin sentensii barbaanne construct gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaatiif gabaabsii kaayi namni tokko waan tokko haasaa oole kana meesti gabaabsii kaayi yookiis immoo gabaabsiiti ibsi jechuu dandeenya. So akka kana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Put it in a nutshell. Put it in a nutshell. Say it with me. Put it in a nutshell. Say it. Put it in a nutshell. Good. Hubattaniittu jechuudha. Gabaabsiiti kaayi jechuu barbaanne
put it in a nutshell. Nutshell jechuun akkasumattiinuu gaafa ilaallu qolannoo jechuudha. Qolannoo jechuun waan gabaabduu waan xiqqoo jechuudha. So phrasing kun prepositional phrasing kun maal ibsaa? Gabaabatti bifa gabaabaa ta'eetiin waan ta'u kaayechaa jira jechuudha. Inni kan biraan immoo out of the loop. Out of the loop ka jedhudha. Kan nu ilaallu jechuudha guyyaarraa. Yadattu yoo ta'e yeroo darbee in the loop ka jedhu ilaalleerra. In the loop. In the loop jechuun being informed, being updated jechuudha. Information sana yookiis immoo yeroo sana fordofaa jiraachuu keenyadha kan inni ibsu. Kun immoo out of the loop yookiin out of the loop inni jennu kun immoo maal inni hin dhageenye hordofaa hin jiru jechuudha. Wanna sana informationiiwwan yeroo sana jiran wanna kamiyyuu yoo ta'e akka information sana hin qabne uninformed akka taane haasa'aa jira jechuudha. So hin dhageenye yookiin hordofaa hin jiru jechuu barbaanne phrase kana fayyadamni maal jechuu dandeenya? Out of the loop. Say it with me. Out of the loop. Say it. Out of the loop. Good. Fakkeenyaaf they are out of the loop. They are out of the loop. Kun maal jechaa jira jechuudha? Isaanii oduu isaa yookiin information isaa hin qabanii. They are out of the loop. Hin qabanii information kanaa yookiis immoo oduu waan kanaa hin qabanii jechaa jirra jechuudha. So akka kana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? They are out of the loop. Say it with me. They are out of the loop. Good. They are out of the loop. They are out of the loop. They are out of the loop. Kana jechuun hin dhageenye isaan oduu isaa hin qabanii jechaa jirra jechuudha. Oduu isaan qabanii information isaan qabanii. So subjectii asii jiru kana zee kana bifa argaanetiin he is out of the loop, she is out of the loop, we are out of the loop, I am out of the loop jechuu dandeenya jechuudha. Good. Mee isin immoo ani hoomaayyuu hin dhageenye. Ani hoomaayyuu hin dhageenye information isaa hin qabu nam tokko akkas ta'e kana ta'e jechuu danda'a. So ani kanan dhageenye jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin yookiis immoo waan tokko waa'ee kanaa information isaa hin qabu jechuu barbaanne maal jenna afaan Ingiliffaatiin? Deebisaa komentii jala nuuf kaa'a. Deebisaa komentii jala nuuf kaa'a. Komentii jala nuuf kaa'a. Alright. Inni kan biraan immoo prepositional phrase nu yarra ilaallu jalqabarraa eegalee jalqabumarraatiyyuu eegalee hin jenna yeroo baay'ee. So isa kana maaliin akka jennu afaan Ingiliffaatiin yaala. So jalqabarraa eegalee jalqabumarraayyuu eegalee takkas hin jenna yeroo baay'ee. So kana jechuun maal jechuudha? From the get go. From the get go. From the get go. Say it with me. From the get go. Good. Say it. From the get go. Yeah. Jalqabumarraa eegalee gaafuma jalqabneeti eegalee akkas gootee akkana gootee akkasidha ni jenna yeroo baay'ee. So akkana jechuu barbaanne from the get go. From the get go. Ka jedhu kana fayyadamuutiin haasa'uu dandeenya jechuudha. Ati jalqabumaa qabdeeyyuu hin soobdaa. Ati shakkiiraa gaafuma eegalleeyyuu jalqabumaa jalqabeeyyuu ati hin soobdaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You have been liar from the get go. Yookaan from the get go you have been liar. You have been liar from the get go. Jalqabumaa qabdeeyyuu ati hin soobdaa, hin soobdaa jechaa jirraa jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin jalqabumaa qabeeyyuu ati ni soobdaa jechuu barbaanne maal jennaa? You have been liar from the get go. Say it with me. You have been liar from the get go. So jalqabumaa qabeeyyuu ni soobdaa ati jechuu barbaanne akka kana jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo ati jalqabumaa jalqabeeyyuu na qabdeettaa. Jalqabumaa jalqabee ati na qabdeettaa jalqabumaa eegaleeyyuu ati naan taane har'aa ni jenna yeroo baay'ee. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan comment jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section.
you.